بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبقى رب كينيا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قوي أدبته. المنا ما هم دف وانكم قال أنا في دبرس المنا ما هم دف دبرس جرجويتا مجنجلاوات هجرة دين سا جبيس ركو في بلو خيس جبيس دين سا وكو جبيستو وقارا كو جبو متي وقا بلو تجبو متي سا ركو في بلو خيس جبيس درم ما في إفقل ما خيس جبيس فيا في ركوب خيس الجبيس كانني في جنكي خيس الجبيس ثم في قبر ما خيس الجبيس قدنا في تكني خيس الجبيس نبقى ربنا كنا نهجع ونجا أن ما اسمي أديسو كتو برنو سنام بردبا ونينو برسيفته dinannun firoomu hobbuutti jallatte seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte dinannun firoomu hobbuutti jallatte nuuf bakka bu'eetti daranuu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata nukaasaa yaa ilmaan oromoo nukaasaa Gabroomsaan miidhaan buqqaane hidhisa kan biraa kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsa. biyya Januub Afriikaa janii yookiinis biyya Afrikaa kibbaa keessatti namni adiin hundi barata. Abbaan biyyaa gurraachi waa takka hin beeku wallaala kana bulchuu turan. yoo namni gaafate kana humaan beeyne kamitti dalagaa kam fuudhuu danda'e dalagaa kam dalaguu danda'e kana gaafa galtee xaaliyaan dhufee biyyaa bahanii biyya alaa jiraatan arkan jechuudha. Hogguu as deebi'an duuba waa'uma kana hojiirra oolchuu malee wanni biraan jirtu jechaadhaan mana barumsaa kana namni keessa baratu godhan jechuudha. Kutaa hunda keessatti sagandarii jira. Sagandarii kana hundin sagandariin tuni zammaat bakka bulchan bakka bulanii itti qara'an كيس جارنيتي المان ثانيتي كراو ترنجتو خلاف جا ونرى فدة أفريقيان كبادا نمني أدين خبرنا تكابو نما قراجة خنا مال رخيجة جاني وان نما درني وان ده بيسانا ما قرني جتة خنا هجير أول شوف كأنجتو سايا ده وان حركة قدرة دلقة تنجتو مدرسة هذا كخطبة يعني نما لبس الديت يا ماري Oromoon nama jaha meelaala dachi waan addaan fagoodhaaf kunis maallaquma Oromootiin qaraan jechuudha. Akka uummata Oromoo irraa guuran kutaa hunda keessatti Oromoon akka isin beeytanitti namni guddaan kan biyya keessa jiru isaan jechuudha. Horii isaaniitiin barataniiti gara galanii gabroomsan jechuudha. Sagantaa isaanii sanallee akkatti hojiirra oolchuu danda'an karaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf South Afrikaa namoonni adiin baratoodha. Uummanni gurraachi abbaan biyyaa wallaala aadaa fi waan takkallee gartee hojii takkallee oofuu hin danda'u. Akkanatti haala kanaan nurra bobba'an jechuudha. Wayyaane haaraatti fudhattee lafaa kaateen yookiin lafaa kaatee jirti jechuudha. Kanaafis ragaan yeroo ammaan tanaa keessatti baratoota Oromootiif kanneen yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran bifa adda addaatiin irratti bobbahaa akka hin baranne dura dhaabbannoo dirree baate godhaati jiran jechuudha. Waan kana ta'eef hawaa gaafate hunda mana yuunivarsiitii keessatti warri baratu kuni kay ana ay barnoonni saani guddaa ayli arkatan hogguu waan takka waan haalan tahin waan tahin hogguu arkan
yoga fatan hida kunis ilman sani ilman oromo wajin baratan irratti bobbasani akka arab sanfa godu jechuudha waan oromon sila raga namu walqisa demokratiin isaan ammoo waan demokratii oofu hindende fedhiin sani nama kana hunda akka gabraa fi kabineensaatti ilaala akka nama faayidaan qabnetti ilaalan jechuudha khabaratellee nuko isaan bira dhufe gattiqqaaf nama barate ta'ee boonee dubbachuu hin danda'u kana gaawwanni isaan qabatee jiru jechuudha waan kana ta'eef kunis sababa tokko sababni lammaffaa sossoohina biyya arabaa keessatti maantana deemaa jiru kana biyya keessa naquu barbaadan jechuudhaan oromoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraatan kan qaqqabaa hidhatti naqaa jiran intu jira kanaafis dhaloonni ilmaan oromoodhaa ka biyya keessa jiran ka ala jiran lafaa kaanii yoo waan kanaaf gartee dawaa arguu baatan malee waan kanarraa hin bahan jechuudha salphina kanarraa abadan hin bahan wanni isaan baasaates hin jirtu jechuudha duuba ga'a ka'anii yoo dura dhaabbatan qofa adeeba ol deemaa jiru kanaa furmaata argamsiisuu fi waan fedhan akkasaan akka ilma namaatti akka jiraatan godhuu hin danda'anii akkasitti ga'a warri qara'e kun haala ilmaan oromoo ka'arra gammachuun gartee qaraatiirra jiru kana akkaataa inni hin tuffanne akkaataa inni aarratti yoo hin baratin maaltu jira jechuudha beeka isa garagaraa laala wanti takkan jirtu faayidaa gabrummaan numa jirte jechuudha bifa jijjiirratteetuma jirte jechuudha gabrummaan dimokiraatiin laaftuu miti dimokiraatiin waan onnee namarraa buqqaatee namni dhugaan dalagu jechuudha yoo fi Tigree keessa jiraachuun ni mala dimokiraatiin ammoo oromoo keessatti dimokiraatii jira jedhee namni fudhate ibsobe fudhachuun qabu diduu qabu rabbano qofa adeeba amma deemu kana amma qaraati jiru kana furmaata argamsiisuuf ni dandama yoo lafaa namni waa dalaga barbaadibbiin bilisummaan akkatti nuftu dimokiraatiin hin nuftu kana laaftutti nufte jechuudha jedhee lachuu waan gartee wareega barbaadati jechuudha wareegama barbaaddi sagantaan barnootaa tan gabroonfataan habashaadha ummata oromoo irratti lafa kaayyate namni saaxil baate jeneraal Taaddasa Birruuti yaadadha namni kun ama Itoophiyaatti amana kanama dhugaatti amanuu ture jechuudha laakiin hojiin hogguu wajjiin ture hoggaatti mul'atte arke jechuudha dhugaa arke jechuudha jeneraala itti gaafatamaa poolisaa isa godhanii barnoota tokkummaa sanirrattis isa hoogganaa godhan yeroo tana hunda Haile Sillaaseen Taaddasaan Amaara se'uu ture Taaddasaan barnootaan biyya keessa barnoonni akka babal'atu godhee osoo jiru muummichi ministeerota Akililuu Abdaholdii dubbii sana hogguu dhagee waa'ee sossooha barnootaa kana hogguu dhagee biyya oromoo keessatti oromoon wanni barnoonni kun akkaan deemaa jiru akkaan deemaa jira hoggaa arke Taaddasaa afeelamu Taaddasaa duuba barnoota namuu yaa Taaddasaa barnoota namuu akka baratu godhuun gaarii waan toltuu waan gaarii waan bareeddu namni barsiiftuu eenyu mee eenyu ka barsiisu jirtu namni barsiiftuu eenyu gaallaan ammoo yoo barsiifte galaana si fudhateeti si liqimsa isaan kana akka duubatti hafan godh sagantaa sana akkasitti hime jechuudha isaan sagantaan tun duuba tani hangi ministeera godhe jechuudha akka barane godhe yoo tana Taaddasaan dubbiin tun akka hamatti tuyxe akka hamatti tuyxe waan oromoo ta'eef itti dhagayamte
guyyaa kana gabroonfataa hamaa gurraacha akka ta'e iccitti argate. Saba kanatti Oromoon argate. Laakiin ittiin dalayne Oromoon. Nama kana akkuma nama maraataa godhan jechuudha. Ana magarii naa hime maraata jedha. Namni bilisummaa silaa maraata. Namni bilisummaa barbaadu hundinuu maraata jechuudha. Barnoota Oromoo irratti hobbaafamtu tana yaa dhaloota ilmaan Oromoo maal eeyyanti ba haalli kana namni kun mistirii abadatti arganne isinii baa sirrii waan icittiidhaa ta isin abadatti argan ta Oromoon abadatti arkuu hin dandeenye tani isinii baase nama goomuu miti sani duuba inni dirree baase waan ilmaan Oromoo matumaanu silaan agarre jechuudha. Wama dalagaarra isaanuma irratti buutu malee argate. Rabbiin gaa akka inni baasu godhe. Jarri lameen Oromoo irra waliif galan ifiifummaa horsiirra wal dhaban jechuudha. Waan biraatii miti dhibdeen jirtu tana jechuudha. Nuti horsii isaanii dhiifneetuma waan haqa keenya barbaaddachuudha. Mirga keenya falmuudhaatu nurra jira jechuudha. Mirga ifii abbaatu falmata. Ilmaan Oromoo mirga keenya haanee haa falmannu haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka Ilamoo Qilxuu akka Jeneraal Taaddasaa Birruu silaa du'arraa ka'anii nu harkanii maal manuun jedhan maa akkamiin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha. Gabrummaa nuti hin beekne. Namni Oromoo warraan tan ka beekuus ni sirba kan beeknes ni sirba jechuudha. Bilisummaa jee sirba jechuudha. Dimokiraatiin bal'atte jedha. Dimokiraatiin yoo ilmi Oromoo tokko yuunivarsiitii keessaa dubbiin galuuf diddee quba baase. Siyaasaan akka malee deemtu tuni jee yoo gaafate guutuu hidha dabarsan jechuudha. Mee laala. Dirmadhaa yaa ilmaan Oromoo Oromiyaan gurguramaati jirti. Ha dubbiin tun seenteef hin jirtu namni kun. Ha tanan beekne ni jira. Oromiyaan biyya abbaa hin qabne. Ha godhe eenyu? Ummata Oromooti nuyi ha godhe. Oromoon yeroo dheertuu jaarmaa cimaa tokko dhabuutu hiree hamtuu tana Oromiyaan akka mudattu godhe. Booda maqaan Oromiyaa kun dhabamee irraanfatamee hafuu danda'a. Haalli kun yoo itti fufu. Yoo arraan tana gideen akka buubaattan maqaan kunuu ni bada. Maqaan dhiiraa meeqaatamiin kafalamee dhufe kun ni bada. Akkasitti gaa maqaa meeqaatam kan awwaalaa bahee wayyaaniin awwaaluudhaaf ammaan tana halkanii fi guyyaa saaqqatteeti itti gurguraa jirti itti fayyadamaa jirti. Kanaas wanni fide ummata Oromoodhaa ka abbaa Oromiyaa ta'uusaa falmachuu dide. Santu tana fide. Xumurarratti wanni niin ilmaan Oromootiif dhaamu kan si arraan tana biyya Arabaa keessatti deemaa jiru kun ummanni Oromoo akka fakkii fudhatee fakkiitti fudhatee keessaa fi alatti yaada kana wal hubachiisanii wal fudhachiisanii gabroonfataa wayyaanee kana yeroon isa haasan arga yeroon isa firraa darbanii haqa keenya guututti fudhachuu dandeenyu arga yaa ilmaan Oromoo isin kanattiin isin afeera kanattiin isin yaama kanattiin isinitti jechuun
والريامة شنتم بيام باقي زجرات إمام فتتني ليقبو يا جراتني بيتين الرتهال اللملي الرتهال اللملي أرميا ديفتني أي سدمتني دجاني ندجاسا يا بوغونو بيا في بنجرون اقرأني أكنان جيجو بغواني نان جتونيغا